Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee horti biroo sakka minagaa jirtu obboleeyyan kiyyaanii nagaa alhamdulillah jirtu jajjabaattuun isinin jedha. Warroonni chaanaala kanaaf chaanaala Oromoo Firistii yookaan Oromoo Firistiidhaaf maatiin ta'in maatii naaf ta'a. Maamila keenya ta'an isinin jedha. Warroonni maatii naaf taatanii na jajjabeessaa jirtan immoo galatoomaan isinin jedha obboleeyyan kiyyaa galata narraa qabdanii. Egaa kamii maal qabattee dhuftee waan jettan? Wanni qabadhee dhufe yeroo baay'ee nuuni qabadhee dhufu waa'ee makeenya waa'ee manuu warra biyya namaa keessa jirrudha akkuma beekamu. Innis maal seetanii obboleettii keenya tokkotu akkuma nuu kana biyya namaa keessa dalagachuuf dhufee biyya namaa kana keessas turee dalagatees maal jedhes gara biyya ofii deeme. Erga biyya deemtee boodammoo waan hubatteerraa waan argiteerraa yaada isinaaf qooddee maaliif warroonni biyya namaa keessa jiran akka irraa baratan akka irraa barumsa argatan isaaniif qoodinaan jettee. Egaa ka amma wanni isinaan jettee maal seetanii gaafan biyya namaa jiru firoottan kiyyas warra kiyyas warra natti dhiyaatan gargaaraa ture jetti. Yoo namni yoo firri kiyyas ta'ee waan na gaafataniitiin waan san yoo dhorgadhe akka waan natti aaranii akka waan isaan naan oodanii akka waan isaanii wal dhabuu natti fakkaataa jetti. Dhorgachuu hin danda'u jetti. Isaan gammachiisuuf waa hedduu ta'ee jetti. Waa hedduu keessa darbee jetti. Akkasumallee bakka yoo an maallaqa nu ergee yoo namuu naan jedhu yoo namuu nu liqeessinaan jedhe liqeessaa ture hin kennaa ture. Ergasii immoo gaafa biyya deebi'e namnumti galata na himate hin jiru. Gaafan biyya galee namoonni angizee biyya namaa jiru isaan gammachiisaa ture. Isaanin gammachiisa jedheetiin ayyaade waan isaaniif godhe kun naaf gammadanii waan isaaniif godhe kana hulataan isaanii ooleef kana hin gammadanii galata kana hin himatanii jedhee namoonni eeg galata himachuu didee dhiisiitii wannumaan godheef sanuu inumaa kan yaadannetu jira asitti. Bakka kanatti jechuudha obboleeyyan kiyya baay'een isaanii anas dabalatee waan akkanaa kana kan godhaa jiran baay'ee isaaniiti. Akka isaaniif gorsa ta'u meenaaf viidiyoo jedhu naan jetti. Maaliif? Akkuma isin jette akkuma obboleettiin keenya jette yeroo baay'ee jechuudha. Nuti warri biyya namaa keessa jirru yeroo baay'ee jechuudha. Firas haa ta'u, maalos haa ta'u, maatis haa ta'u, maalis haa ta'u waan ati ergiteen saniin namni hin gammadu. Waan ati ergiteef saniin namni hin gammadu. Namni kamuyyuu jechuudha. Waan ofiitti gammada malee waan ati gooteef sanitti hin gammadu. Si galee waan ati gooteef sanitti hin gammadu ati gamuyyuu godhiif xiqqoo ofii sanitti gammada malee. Isin galee kanaaf obboleettiin ta'een akka gorsaatitti nama gammachiisuuf waan onni godhaa jirtan tokko jiraate akka dhaabanii. Namni kan gammadu ofii waan ofii godhuun malee waan ati gooteefitti hin gammadu. Naan jettee jirti. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha gaafa sii galu jechuudha. Namni tokko gaafa yaadni galuuf gaafa wanti tokko sii galu firri ani maallaqa kenneefi gara jireenya kiyyaa dhufan. Firri ani maallaqa kenneefi firummaaf na barbaadan. Gaafa sii galu qilee haa seenanii gaafa jettuutu jira sii galee. Amma micattiin kun waan hubattirraa warroonni yoo san fira kiyya jedhee maallaqa kiyyaan isaan gargaaraa ture. Har'a quba kiyyaan hin qabanii. Odoo yoo san akkanatti naa galee firri an birrii kenneefi fira naan jedhu gaafa san qilee haa seenu jedhaa ture. Garuu naaf hin galle yoo sanii. Kanaaf obboleeyyan kiyya nama gammachiisuuf firri kiyya naa gammada yoo waan kana dhorgadhe immoo natti gaddaa jettanii waan hin dandeenye hin godhina. Nama gammachiisuuf hin cinqamina. Isin galee nama gammachiisa jettanii wannan namaa godhu kun hin gammachiisa jettanii nama kana
aarsaa hin kafalinaa. Waan irraa bare kana irraa baratanii. Isaaniifis qoodinaa jettee obboleettiin keenya kuni. Egaa ka obboleeyyan kiyyaa wanti tokko gaafa siin galin yoo goote gaafa sii gale immoo si seenessaa jechuudha. Innaa kanaaf yeroo baay'ee jechuudha. Namni jechuudha namoonni firas ta'e maalis ta'e gaafati waa gootuuf sitti yoo dhiyaateetin hin jedhe. Gaafati waa harkaa dhabdee yookaan gara biyya kee deebitee yoo sin hubanne mangalatati oolteef san yoo sin himanne gaafa san si maaltu si dhagaamare? Gaafa san si wanti sitti dhagama adaan nama kanaaf yoo maallaqa hin erginiif yoo maallaqa hin kenniniif nama kanaaf adaan homaayyuu miti bakka nama kanaaf atakkumaan ta'an sitti dhagama jechuudha. Gaafa san sii gale atakka eenyummaa keetiif sin barbaanne firri sun siif galaa jechuudha. Faayidaaf qofa akka si barbaadu gaafa sii gale immoo si seenessaa jechuudha. Inni obboleettiin keenya kuni amma erga isin gara biyyaa deebitee isaanii wal qixa taate gaafa isin birrii harkaa dhabdeetin jette gaafa isin isaanii wal qixa taate isin isaaniifuu akka homaa hin taane har'a isiif galee jechuudha. Har'a hubattee jechuudha. Isinii galee gaafa duraa fira kennaa maalii kennaa akkamnaa jirtaa akkamii maalii warri jedhuun suni gaafa isin biyya galtee isaanii wal qixa taate nama isiif hubatu dhabdee jechuudha. Warri waan akkanaa keessa jirtan isinillee obboleeyyan keenya shamarran keenya irraa of qusadhaadha. Waanuma hunda irraa of qusadhaa. Of qusachuutu barbaachisa. Waanuma kamiyyuu osoo isiniin galin hin raawwatina. Osoo hin hubatin osoo itti yaadin hin raawwatina. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee shamarri biyya namaa keessa jiru jechuudha. Miidhamtuudha. Waa hedduun miidhamtuudha. Namni siif hubatu hin jiru. Waan ati itti himatte namni dhuga jedhee siif hubatu hin jiru. Dadhabbii kee yoo itti himatte namni dhuga jedhee siif hubatu hin jiru. Dhabe rakkadhe yoo jette namni siif hubatu hin jiru. Kanaaf eega kana beeyte immoo rakkoo kee kamuu nama hubachiisuufis hin dadhabin. Akka sii beekaniifis ofii beeksisuufis hin yaalin. Sii galee maaliif ree siif hin beekan bilaashuma xaarta malee jechuudha. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee tokko lamaa miti. Ijoolleen biyya namaa galan waa baay'ee himatu jechuudha. Waa baay'ee himatu. Kanaaf obboleeyyan kiyya warri gara biyyaa hin galin warri reefa haaraa biyyarraa dhuftan barumsa isin ta'a jedhee yaada. Kanaaf nama gammachiisuuf hin xaarinaa, nama gammachiisuuf hin dadhabinaa, nama gammachiisuuf aarsaa hin kafalinaan isiniin jedha. Namuu waan ofiitti gammada malee waan isin gootan kanatti hin gammadu. Wanni isin gootan kun akka tirfiitti ilaalama malee waan isaan gammachiisuu miti. Fira keessanis ta'e maaloo keessanis ta'e haadhaaf abbaa keessan gargaara. Haadhaaf abbaa keessan haqa isinirraa qabanii dirqama isinirraa qabanii gargaara haadhaaf abbaa keessan. Yoo qabaataniyyuu waan dandeettaniin isaan gammachiisa. Ka kaanii ka badhee ka raasaa ka akkasii ka maalii ka firummaa walimattanii maalii kunneen haguma faayidaa isin harkaa qabdaniidhaaf malee namni isin hubatu hin jiru. Rakkattanuu namni isin hubatu hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa waan akkanaarraa qoxxobaa barumsa isinii ta'ee yaada. Obboleettiin kennallee waan baratterraa uummata kanaaf qoodiif mee naaf jettee. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa akkas isiniin jedhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa fayyaa naaf ta'a. Hanga yeroo biraa walitti deebinuun nagaan naaf turan isiniin jedhaa. Isiniin jaaladhaa. Isiniin kabajaa obboleeyyan kiyya qaalii fi gaarii fayyaa.